kan gube waaqayyo miti yookaan Yesuus tu gube miti yookaan waaqa gube miti yookaan afur qulqulluu gube tun taane Sumayyaa sabbirtu gube. Abdiin ni bareeda namootni baay'een profaayilii isaanii irra suura isaa godhatuni gaafa suura isaa godhatan immoo aannan haarawaa nan ta'eef fuula isaa xiqqoo balleessuu fedhan irratti gad dhangalaase malee amma kana miidhama jedhee irratti hin dhangalaasne. Intalli kun gaafa practice goote ofishee irratti practice goote miila ishee irratti jechuudha. Pente nurraa gadi ta'a maallaqa keessan sumuun nun gargaarina qarshii keessan sumuun nun gargaarina birrii keessan sumuun nun gargaarina arraba keessan duwwaa nurraa qabadhaati malee keessan yaawaa waldaa Raagesi warreettanii fi immoo deebiidhumaan dubbadhee nachuudhaan laafii irraa bahee deemaa jechuudha. Waldaa Raagesi Allahun Rabbi tokkichi inni haqaan gabbaramaan inni qobaasaa samii kanaaf lafa kana uume abdii fayyisuu dadhabe yoo ta'e gaafa lubbuun keessaa baatu maasii abbaa korrattan naqee awwaala. Abdii kan gube waaqayyo miti yookaan Yesuus tu gube miti yookaan waaqa gube miti yookaan afur qulqulluu gube tun taane Sumayyaa sabbirtu gube. Dogoggora namni kan biraani hojjete waaqayyotti hin qabatina. Kun mataan isaa cubbuudha. Tokko adaraa keessan Sumayyaa sabbirtu gube. Sababiin keessiin gubuu ishee immoo dubbiin isheen dubbatte yoo jiraatte waan anyi seeraaf dhiifna garuu normaal isa isinitti dubbatamu ni dubbanna. Kan seeraaf dhiifnu seera qulqulleeffata waan ta'eef jechuudha. Normaal afaan shirra namoonni kan ishenitti ishee abashaqaa jiran abdiin ni bareeda namootni baay'een profaayilii isaanii irra suura isaa godhatuni gaafa suura isaa godhatan immoo aannan haarawaa nan ta'eef fuula isaa xiqqoo balleessuu fedhan irratti gad dhangalaase malee amma kana miidhama jedhee irratti hin dhangalaasne. Intalli kun gaafa practice goote ofishee irratti practice goote miila ishee irratti jechuudha. Kaan immoo tuttuqqaan kan biraan illee dudduubaan akka jiru ni haasoftee turte isa kana seeratu qulqulleessa isa dhiibni bira darbina. Walumaa gala kan namni godhe waaqayyotti hin qabatina. Isinii galeera miti kan isheen dubbatte yoo jiraate immoo mucaan wanta bareeduuf namoonni baay'een profaayilii isaa fuudhaniitu footoo isaa fuudhanii profaayilii isaanii irraa waan godhataniif moorda immoo abdoo koo lubbuu keenya minaame wanta jedhaniif kanaaf jecha fuula isaa xiqqooma balleessuuf kanan godheedha kan jedhudha. Egaa kana yookaan nama tarka keessaa qaba yookaan jinnitiitti ergee yookaan waan biraadha. Isa kana seerri qabatee jira seeraaf dhiifna. Isa kaan immoo dhugaa mucaa kana oolee bulee ulfiif dhugaan ooltee bultee mul'atti waan taateefi guyyaa nuni mul'isaa hin dhiisna. Baay'ee dubbachuun gaarii miti morma kan Rabbi qalliseef waa hambifattuuf waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyoota akkas godhe hin jedhiina. Ergaa guddaa muusinii dabarsee ture obboleessi keenya Tibeessoon jechuudha. Walumaa gala isin jaallanna irra deebiidhaan har'allee akka peenteetti kanan isinitti himu yookaan immoo akka kiristaana tokkotti kanan isinitti himu. Salaam alaikum. Salaam no? Nagaadhaa? Turte jirtu asitti jennaan maal barbaadeeti? Lakki. Jirra galata Rabbii. Asuma jettee turte? Innaa kanaafi waan kana obboleessa keenya abdii immoo Rabbi akka inni bira dhaabbatee fayyisu bichaa du'aa gochuudha. Kadhachuufidha. Odoggeruun nyaata immoo deeggaruurraan kan hafe jechoota hin taane jechoota hin barbaachifne fayyadamuun gaarii mitiin jedhaanii. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Itti fufuu dandeessu warri kaan. Kam jirtu tarii yoo carraanaa kennitan xiqqoo haasa'ee bu'u bareedduu namaati immoo maqaa jijjiirratti asirratti warri kan callisaniiru dubbadhu siise nagaa keetti akkam naguma Evangelikaal Sisaay ifama daqiiqaa murtoofteen qaba namoota baay'ee hayyee geetu haasa'e callisnaani kan inni itti darbe qo'ee siisee bakka naasofta. Sorry nan gabaabsa. Jalqaba irratti akkam nagaa jirtu maatii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo nagaan isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Obbolaawwan koo musliimas akkam nagaa jirtu nagaa keessan jechuun barbaada. Ittaansee obboleessa koo abdii waaqayyo si haa fayyisu. Addisuudhaanis obboleessa kee
rabbiin ati xamanattu si fayyisu jechuun barbaada. Nus waaqayyoon si kadhannaa waaqayyo isa fayyisu jechuun barbaada. Ittaansee obboleessa koo ihim anoo baay'ee sin beeku garuu yeroo tokko miidiyaa irratti sin argaa. Waanuma isaan beeku malee waggaa dubbattu natti tolta baay'ee isaa natti tolta. Jabaaduu goobasii wayii sin jaalladhatiin jechuun barbaada. Obboleessi keetii. Kanattaan see addisuu dhalis jabaaduu rabbis wajjin haa ta'uu obboleessa keessi fayyasa rabbiin ati xamanattu siin jechuun barbaada. Jabaaduu kanaan ala yaada tibbeessoon sii kaasisan hin alan qabu siifi yaaduma tibbeessoo sana na jalaan dagatiin jechuun barbaada. Jabaadhaa warri asirraa hundi keessanuu fayyaataa jabaadhaadha. Galatooma. Galatoomi geetuu ko Ulfaadhu geetu. ergaatii beessoon dabarse warra mana keessatti hafaniif dabarse ergichi nan ilaallatu. Afurri budaa tokko gubaa'ee kana keessa jirta siin jedha waaqayyoon nan gabaachi maataatti. Lakki abbaasaatti barbaadi budaan safara keenya hin jirtu jedhamichi. Innaa kanaa warra achitti hafaniitti argisa kan dubbate beessoonii galatoomi. Yaadda kee ulfaadhu siisai. Asitti waan kaasa garuu ifama godhaa gisee tokko warra keessatiifis dabarseera. Ila siifis waan xiqqoo tokko sii kaa'eera ila waan xiqqoo tokko yoo jagatte malee ifama godhi waa siin jedheera garuu dubbii qulfii wayii. Waan tokko garaa qullaadhaan godhi tiraajedii tamii maal fa'aa jedhee sii kaase ila yoo yaadattu ta'e. Dhiibbadhaan hin ta'inii waan tokko qulqullummaadhaan waaqa qabatte rabbii kee qabatte amanadhu jedhe moo maal jedhe laa dubbii bareeddoo dubbatee ture siifisi akka ergaatti. Andoo goggoree. Akkasiin jenneen waa'ee garaa qulqulluun kaafne waa sadii kaasee waa'ee hoolaa badee kaasee waa'ee warqi. Sadaffaan immoo waa'ee meetii badee sanaa kaase irratti deebi'a. Tokko waa'ee dargaggeessa badee yookaan ilma badee kaase ilmi badee akkatti badus beeka akkatti galus beekaa jedhe. Lama hoolaan baddee hoolaan badde garuu akkatti baddu beetti akkatti galtuun beettu jedhe nama ishee barbaachisaa jedhe. Waa'een tiraadireejii siistemii maalidha? Maalirratti kaase? Maal taateen lammaffaa sadaffaa irratti dhufe miti. Abbaa fedhe irratti dhufa wanti dhufu. Abbaa barbaadee dhukkubsata abbaa barbaadee fayya. Maal jechuudha maa? Yoo du'e yoo ta'es immoo funyaanii na dhaabbatu. Maal isa duwwaa du'a miti abbaa barbaadee du'a. Hundumti keenya iyyuu hin duuna. Harka rabbii keessaa wanta dhufe ofirraa deebisuu hin dandeessu. Guyyaa rabbii malee garuu eenyuyyuu quba sitti buusuu hin danda'u. Kanaafi amma danda'ame tokkotti yaallanna. Isinis akka yaaltan abdiin qaba. Dhibba keessaa waan abdii isinitti godhu immoo dhibba keessaa dhibba waan abdii isinitti godhu abdiin namummaa isaa duriitti yeroo dhiyootti deebi'ee akka inni dhufu isin abdachiisuun barbaada. Gargaarsa rabbiitiin isa jalqaba. Isa lammaffaan immoo gargaarsa saba isaatiin akka inni dhufu abdiin qaba. Kanuma bichaadha kan hin dubbadhu. Inshallah. Rabbiin si haa gammachiisu inshallah. Nuundallee rabbiin haa gammachiisu. Gaafa emmin dubbattu kan hin kolfaa ture. Garee warra raayotaa keessaa fakkaata namni gurbatittii kana afaan shirurraa qabsiisu maaf dhibee jira beektaa tokko. Eeluu Girees moo maal jedha isa laalee hin kolfee haasaa isheetti miti yoo isheen natti qabamteef jedheen. No. Ajjechaame isin ijoolleen kiristaanaa baay'ee si beeku. Wallahi si biti. Am video ke tokko nan argaa bare. Lakkii si ilaallatu wantan jedhe. Video ke tokko nan argaa bare. Bakka tokko dhugaa dubbatta bakka tokko immoo dhiqoosi. Nama keessa kaawwata dubbiillee. Adawullee. Wallahi immoo kiristaana jira biraarra immoo si wayya wallahi laazim. Jechuun yaada kan kiyyaa tokko nan ilaala bare video. Kaballaa malee mi'aawu emmi jaalallu kaballaa malee mi'aawu. Dirqamadha. Wallahi. Kodeemaa ergaan darbuu
kata gochuu qaba mi'aawu yoo ta'u Lakkii jara kaan irra jechuun haasaan kee qoosaas qaba namallee naarsu jarri kaan ikkoo irra jedhanii akkoo waan ati waan jiraa wayii waa goote wayii itti dubbatu bargide dubbatan illee kan qoosaas hin qabne bakka jiramdi baabees keessaniituma dubbatu bitta. Wallahi kanaafuu kanaafuu addisu abshiritti habibi sabbin nu fafayyisu inshallah bira jirra nullee yaadin. Kanada game kotte na kana tokkoffaan egaa rabbi haa galatu haalli hikiminnaasa biyya Turkiitti rakkanne yaalamu biyya Turkiitti immoo haa yaalamu malee maallaqni Itoophiyaa doolaara jijjiiru doolaaraatti kan inni geeddaramu akka maallaqa Itoophiyaatti immoo na qarshii na miliyoona 20 olidha wanti gaafatamaa jiru jechuudha sa'aatii ammaa kanatti already har'a galgala wanta ragaamu ragaama wuxeetiin isaa jechuudha namoonni qabatan hin jiru dhimma hikiminnaasa wanta ta'eefi inni amma guyyaa kana fidee galgala immoo yookaan bokkaa roobsuu danda'u har'a humtu tokko hin jiru galgala kana waan roobee bulummoo hin beeknu hundumti isaa harka rabbii keessa jira kan kanatti nan amanaa rabbi nuun qaanessu du'aa nuu godha nuu kadhadhaa ergaa nan qabu kana qofaadha.